dirree dhawaa lafa Oromooti lafa Afran qallooti lafa saba sablamiti kun beekama video gurbaan kun dubbate dhaggeeffadhaa naa ከዚህ በፊት ኦሮሞ ድሬዳዋ ላይ ወተትና እንቁላል ነው ይዘው የሚመጡት gurbaan kun nama qaaxiraan fitte fakkaata qaaxiraatu isa dogongorsiise muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmedin gabbee dhiifama gaafachuu qaba kajaw muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed Somaalee miti abbaa fadheewu dhiifama gaafateen beek wanni inni hojjechaa jiru waan sirriiti kanumaafu lafa tana nuti irra dhalate nuti irra jiraate abbootii teenyaan gizeeje Oromoon qillee fiddee aanan fiddee gurgurtee baatii jeemire inni haadha abbaan isaa eessarraa dhufan nutoo eessa yeroo san guraageen eessa adareen eessa amaar nuti ijoollee magaalaa dirree dhawaa yoo taane akka magaalaa dirree dhawaa dhalataa magaalaa dirree dhawaatti inni gizee dirree dhawaa teenya nuuje nuti eessarraa dhufne eessa dhayinaa eessarraa dhufne gaafa nuti ijoollee itti asit dhalannee asi guddannu Somaalee isii re'ee dubayna nuti isii re'ee dukara gaaraa deemtu isii asiin aseentu beeyna malee isii magaalaa keessa teessee akka keenya jireenya jiraachuu jirtu agarre yeroo duraatiif magaalaa dirree dhawaa tana yoo laaltan laali laga harree jaamtee ganda qoree jaamteeti malkaa kana hunda keessa yoo laalte maqaan jiru dirree dhawaa tana guutu maqaan maqaa Oromot maqaan afaan Somaaleeti yaamamu dirree dhawaa keessa asnaa baasame hafatiisa jechuun bar naannoo aanan itti gurguranii bar isaanuma gurguraanan saniifu rabbiin gizee si sablisuu fadhe amma si qaanyeessu fadhe akka ummata kanaan rabbi si sablisa rabbiin akkas nun godhin